السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع ركبوا ورط أمانتا رالي جرجفتم أبوليوان كيا أكمل سرون جريني مرفقاتا أبوليوان كيا هرس إيجا وان تقوسيني كبادل في إساس وان درس أفيك يدي اتفايا دمي بوايسا وان أرجي أتربي لما كيسا جيجيرما أرجع إنجرا جيجيرما سنخيا anis obboleettiin kiyya yookaan irraa fayyadamtee tarii bu'aa irraa argatetti akkuma irraa argadhe yaada jedhuurraa kan isiniif qopheessee hin jiru. Akkuma argataan wanta asitti argitan kana qopheeffadheeraa zayitii wajjin hojjechuun barbaada. Asumaan ka like, share, subscribe gochuudhaani nu bira dhaabbadha nu jajjabeessaa isiniin jedha. Warroonni dura maatii koo taatanii na wajjin turtanii na jajjabeessaa turtanii. Galatoomaa galanni keessan guddaadha. Isiniin sanan mallee akkuma itti fuftan kabajaan isin gaafadha. Obboleewwan kiyyaa har'a ka zayitii mataadha ta'u hojjechuun barbaada. Duras hojjedhee jira. Torbee lamaaf fayyadamee dhugaa dubbachuuf baay'ee itti gammadee jechuudha. Eegatti gammadee gammachuu kana obboleettii kiyyaa hin gooda dhufe keessattuu ijoollee shamarranii jechuudha. Asitti akkuma argaa jirtanii zayitiidha. Kun zayitiidha. Zayitii kana akkana bitee osoo hin taane kun asiiraati. Zayitii gosa garaagaraa gosa yoo xiqqaate gosa 10 ol kana as keessatti fidee bitee garaagaraa walitti naqee jechuudha. Dhiifama garuu osoo hin yaadin dura isin agarsiisa hin gatee ilbaa isaanii jechuudha. Kan zayitii wajji bitame kinoo fakkeenyaaf tokkocha kana qaba. Kun kan guddaa kanarraatti qoodataa intibeet keessa kaa'ee mataa koo itti fayyadamuudha. Tokkuma garuu walitti makee asitti xiqqaa kana irraa qoodataa itti fayyadama jechuudha. Kanaafuu egaa mataa keessaniif zayitii mataa keessaniif ta'u isintu beeka. Fakkeenyaaf zayitii qobboodhaa, kokonaatii akkasumas tuunii irraa qullubbii irraa hojjetame akkasuma albeeraa irraa hojjetame akkasuma zayitii loozii irraa hojjetame zayitii zayituunii kanneen walitti makee jechuudhaan zayitii gosa hedduu ta'u isin jedhu gosa 10 oliidha. Kana asitti walitti makee ergasii walitti makee akkanatti fayyadama jechuudha. Zayitoonni kunniin zayitoota viitaaminii garaagaraa qabantu jira. Isaan keessatti bakka tokkotti yoo walitti makee bu'aa isaa yookaan faayidaa isaa bakka tokkotti argadha jedheeti. Ergasii ka har'aa akkuma asitti argaa jirtan kanneen qopheeffadhee dawaa garaagaraa irraa hojjechuudhaaf akkuma isinitti dubbadhe kan qophaa'e kun fakkeenya booharaatiidhaan fakkaata. Garuu booharaatii illee irraa fayyadama. Garuu dawaadhaaf kan daakamu fakkeenyaaf kinoo isa kana yoo fudhanne asitti qurufuutii filfil aswad rabiffaatiin jennu hammoonii kan jennuu fi shamoor warroonni beektanii shamoor isa jedhamu sani ka waliin makamee dawaatu iyyuu asirraa daakama. Daakamee dawaan dammaan ta'ee zayitiin ta'ee laaqamee gara gabaatti dhibamaadhaaf kan oolu. Kuma dura waa'ee dhibbatiin kaarootii homaa warra isin irraa dubbataan ture dawaan mana keessatti hojjetama jechuudha. Fakkeenyaaf akkasitti asirratti qophaa'ee kookii akkanaa kanatti qophaa'ee kan inni dhufuudha jechuudha. Kanaafuu obboleewwan kiyyaa har'a akkamitti hojjennu akkamitti hojjechuu hiddagannu jechuun keessan waan hin oolleedha. Kinoo akkuma argitan asitti maal qopheeffadhee isin mul'ata yaada kaameraa asitti kan qopheeffadha. Asitti kinoo argitan kuzbaraadha kan wajji qopheeffadhe. Asitti qurufuudiidha. Asitti heeliidha. Waraqaar jedhama. Tuumiidha. Shunkurtii diimaadha. Asitti ammoo abishii qopheeffadhee jira jechuudha. Kanneen hoo akkamitti fayyadamtu jechuun keessan oolu. Jechuun keessan hin oolu. Obboleewwan kiyya turtiin keessan nama wajjin haa ta'u wajjin turra. Waan faayidaa ofii kootii torbee lama jiddu irraa argadhe irratti itti gammadee dhugaa dubbachuuf ittiin gammadee isa kaa erga itti gammadee bu'aa irraa argadhe obboleettiin keessatti itti fayyadamtu yaada jechuudha. Tini kan na kakaase kinoola asitti distiin qopheeffadheen jira. Kinoo akkuma argitan distiin kana qopheeffadheen jira. Ibidda irra kaawwee waan ta'eef hunda isaatiiyyuu fidee itti naqadha. Distichi walii galatti asitti naqadha jechuudha. Hunda isaatiiyyuu sorry, sagalee
itti naqadhee booda zayitii kiyyaa kan walitti make kana buqqisee zayitii koo kan qopheeffadhee kin akkuma isiniin jedhe zayitii kana kan walitti makee qopheeffadhee gosa 10 olii yoo xiqqaate isa kana itti naqadha jechuudha. Asitti naqadha. Kenaatiin huluusaatu naqadhee jira. Booda ergaan xumuree booda waan hin dachaasuu fi kan kun ammoo xiqqoodha. Kana erga irraa fuudhee erga kun ibidda irratti walitti dafee makamee xumuramee irraa fuudhee kan ammoo gubbaadha itti dabalee jechuudha. Kana amma gara gaazii keenyaa deemna. Gaazii kanarra kaa'amee jechuudha. Margitanii hanga inni dafuutti jenna. Daffee wali takattakee jala cuftee hanga qabbanaa'uuf eegda. Dhugaa baay'ee takkoon torbee lama jidduu jijjiirama keessa irraa argadheen jira. Kanaaf obboleewwan kiyyaa ammas turtiin keessa hanga dhumaatti wajjin haa ta'u. Zayitiin kiyya haa dafu haa eegalu. Kan walitti deebinu ta'a hanga xumuraatitti viidiyoo kana ilaaluu hin dagatinaa isiniin jedha. Hanga xumuraatitti ammallee turtiin keessa wajjin haa ta'u itti fufu. Obboleewwan kiyyaa maashaallah kinoo ilaalaa zayitiin kiyya daffee jira. Zayitiin kiyya daffee jira. Wal fudhatee daffee jira. Yeroo dabsa akka waa hoomachaa'u ta'e ol darba waan ta'eef eeggadha yeroo dabbiftanii. Kinooti zayitiin dura foolii qabu hin beektan zayitiin tokko maal jedhama zayitiin mataa suuraa mataa dheeraa tokko irra jiru tokko foolii akka malee qaba. Akkana yoo dabbiftan qurufuutii fi baalli kuni foolii zayitii sanii dachi godhee hin balleessa. Yeroo xaragartanii mataa keessanii dibattanillee foolii bareeda kennaa jechuudha. Hin xiraa'u. Xiraa sanillee keessaa balleessa waan ta'eef. Kanaaf obboleewwan akkanatti kennee amma hangan inni qabbanaa'ee jedhutti akkanumatti dhiisna. Dhiisnee erga inni qabbanaa'ee booda ni dhimbiibnaa jechuudha. Amma qabbo'aa jira waan ta'eef amma akkanumatti dhiibna. Hanga inni qabbanaa'utti jechuudha. Sana booddee dhimbiibnee gara aayilaandii keenya kan zayitii keessa kaawwannutti dachaafna. Kanaafuu obboleewwan kiyyaa itti fayyadamaa laalaa inshaallah akkanirraa gammadan inshaallah abdiin qaba. Kanaafuu obboleewwan kiyya baay'ee namatti tola. Ani garuu fiikooti faayidaa irraa argadhee jira. Isinis itti fayyadamaadha. Shunkurtiin bu'aa guddaa akka qabu ni beektanii. Garuu warroonni hasaasiyyaa yoo qabaattanii barbaadan keessaa hambisuus dandeessanii shunkurtii diimaa yoo hasaasiyyaa qaan namni tokko hasaasiyyaa waan xiqqishuu sababataa hasaasiyyaa itti kaasuu danda'a. Warroonni akkasii hasaasiyyaa ofii shakkita ofii beektanii keessaas gatuu dandeessanii qullubbii yoona shunkurtii diimaa jechuudha. Yoo qabaatanii amma absuudaan gurraachi na jalaa dhumatee absuudaa gurraacha yoo qabaatanii absuudaa gurraachas maankaa tokkotti dabalaa. Ana sababa na jalaa dhumatee fi ittiin daballe jechuudha. Na jalaa dhumate waan ta'eef absuudaa gurraachas yoo qabaattan maankaa guddaa tokko itti dabaladha. Kallattii biraatiinis akkami akka hojjetamu kallattii daakamuutiin isuma kan isiniif qabadhee dhufa viidiyoo biraallee inshaallah hanga viidiyoo biraati isiniif deebi'u turtiin keessan ammallee nu wajjin haa ta'u viidiyoo biraallee inshaallah qabadhee akkasiin deebi'u abdiin qaba. Amma kana booda hin dhimbiibna. Mas turtiin keessan nu wajjin haa ta'u. Kinoo kana qabadhee kan barbaadhee dhimbiibachuu edha. Kinooti zayitiin kiyya. Bismillah. Zayitiin ho'aadha. Dhugaa zayitiin dura foolii qabus foolii takkallee hin qabu. Duran xiraayaa amma foolii takkallee hin qabu jechuudha. Barbaadan qurufuutii ittillee gaddeebisuu dandeessanii barbaadanii erga kana godhee booda
zaytii irraa hambise kanallee itti gammaka. Kanallee itti fidee itti makaa jechuudha. Foolii jim godhee balleessu. Wallaahi fooliin dura xiraa zayitii dura xiraa foolii takkallee hin qabamu. Kanaaf obboleewwan kiyyaa amma kophee kiyyatti hin dachaafadhu deema. Isuma kanatti hin dachaafadha jechuudha. Akkuma keessaa inni godhe kanatti dachaafadhee itti fayyadama. Obboleewwan kiyyaa hedduu faayidaa guddaa qaba. Ani baay'ee irraa gammadee itti fayyadamtanii akkaan irraa gammaddan abdiin qaba. Inshaallah hanga viidiyoo biraa walitti qabannee walitti deebinutti turtiin keessan gaarii isiniif haa ta'u isiniin jedha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.